galmoo maaliin qabattuun isaa ajajaanii maqaasaati qabatti. Qabattuun isaa hin nyaatamu sibiilli ishii qarsu. Kaniin qaban. Kaanis bukkee kan qabani daaba. Daabaan qabajan kaanis. Tokko qabattoo isaatiin qabattoo ajajaanii hodhisiifate. Asii biyya alabaa keessa. Jaarummaa keessa. Jaarummaa keessa. Meeshaa kun torbaatamii bitan. Tajaajilli kun to'uma qabiyyoolee fi miidhagaarree kana jedhama. Warra akka Sumaayil Galmoo kana. Mee isaan sun amma guyyaa isa. Salaamaaji. Footoo isaanii jira eenyu bira jira footoon isaanii. Footoo Abdulaziz. Warra afaan qalloo jedhanii tajaajila Sumaayil Galmoo Oromoo rakka jiru. Oromoo gurgura. Silaa guyyaan isaan dhumu kun kabajame akkam maal si fakkaatatti silaa? Sanuu akka dirree jirutti. Keessaan itti rashannamu qabii kiristaanaa keessamee ni jira. Qabii kiristaanaa gaa Sumaayil Galmoon bar Absalaamaa jechuudha. Awwaal biibar haaleetti gaa akka Oromoon qabaa seentitti. Nam jaatam je namni sun kan dhageetti. Sumaayil Galmoo maaliin qabattuun isaa ajajaanii maqaasaati qabatti. Qabattuun isaa hin nyaatamu sibiilli ishii qarsu. Kaniin qaban. Kaanis bukkee kan qabani daaba. Daabaan qabajan kaanis. Tokko qabattoo isaatiin qabattoo ajajaanii hodhisiifate. Asii biyya alabaa keessa. Jaarummaa keessa. Jaarummaa keessa. Meeshaa kun torbaatamii bitan. Tajaajilli kun to'uma qabiyyoolee fi miidhagaarree kana jedhama. Ganda kana irraa baadha. Seenaan akka isaanii namni dalgee hin jiru ammaas. Hin jiru. Yeroo sadii baantii kun torbaatan baasanii maallaqa nama bituu dhiisaa isa.